Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa Afrikaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsanii obboloonni keenya Afrikaa hundi baga guyyaa Afrikaa geessan jedhan waggoota 63 dura abbootiiwwan keenya Finfinneetti walitti qabamanii Afrikaa walabaaf tokkummaa qabdu ijaaruuf bu'uura kaa'an abjuun sun ammoo har'as akkuma ifee laboobetti jira jedhan ergaa isaaniin har'a Itoophiyaan teessoo gamtaa Afrikaa ta'uun miira tokkummaa kanaan biyyoota Afrikaa hunda wajjin dhaabbattee jiraachuus kaasaniiru. Hojiin keenya ammallee hin xumuramne jecha irraa gara gochaatti waadaa irraa gara guddinaatti haa ceenu jechuun Amaniro. Filannoo waliigalaa torbaffaa ilaalchisee dippiloomaatotaa fi bakka bu'oota dhaabbilee idil addunyaaf ibsi kenname. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Melaatawwarqee Haayiluun dippiloomaatotaa fi bakka bu'oota dhaabbilee idil addunyaaf qophii filannichaa galmee filattootaa hirmaannaa dubartootaa fi dargaggootaa qophii nageenyaaf itti fayyadama teekinooloojii irratti ibsa kennaniiru. Adeemsi filannichaa iftoomina bilisaaf amanamaa akka ta'uuf dhaabbilee garaagaraa waliin qindoominaan hojjetamuu ibsaniiru. Filannichaaf filattoonni miiliyoonni 50 ol galmaa'uu fi buufataaleen filannoo 5229 hundaa'uu eeran. Hawaasni Muslimaa ayyaana Eid al-Adhaa yookaas Arafaa wayita kabajuu duudhaa Islaamummaa eeguun kabajuu qaba jedhe manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa. Manni marichaa ayyaana Eid al-Adhaa waggaa 1447ffaa roobii dhufu kabajamu ilaalchisee ibsa kenneera. Lammiileen Itoophiyaa biyya keessaaf biyya alaa jiraatan hundi baga ayyaana Eid al-Adhaa waggaa 1447ffaan isin ga'e jedhan dursaa itti aanaan pirezidaantii mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Abdul Kaarim Sheek Badraddiin. Hawaasni Muslimaa ayyaanicha wayita kabajuu wali gargaaru waltumsuuf walumaan akkaataa duudhaa Islaamummaa eegeen akka kabajan waamicha dhiyeessaniiru.